Markaatoo ibidda takkaa Finfinnee keessatti mudatee hin beeynen edda gubachaati bulte. Balaa ibiddaa isa guddaa isa jalqabaa Finfinnee keessatti illee jedhameeti dubbatamaa jira. Akkuma biyyaatittuu balaa isa guddaa jechuudha. Ibidda haga halkan walakkaatitti dhaamuu didame kanarratti yaadota garagaraa kan deemaa jiru. Inni kaan beenzilatutti naqame jedhama. Inni kaan ammoo jalqabumaa beekaa qabsiifame jedhama. Kanarratti namni afaan baheetiin yaada kennatillee jira. Yaadota gartee asirratti falmii guddaa kaasanillee jira. Anilleen yaada kiyyan isinii qooduu barbaada. Waan haga ammaatitti argaa jirrurraallee infoormeeshinaa maaltu jira kan jiru irratti jechuudha. Markaatoon edda karaa lamaanii kan isin miidhamte tokko karaa hannaatiin akkuma ibiddaan miidhaan guddaan irra dhaqqabe karaan miidhaan guddaan tokko kan hin dhaqqabe karaa hannaatiin jedhameeti jira. Torbaan kana keessa immoo Adaanech ለልማት ሲነሱ እንደ ተፈናቃይ መቁጠር namoota amma dura Finfinnee keessa misoomaaf kaasaatiin turre akka buqqaatotaatitti yeroo lakkaa'amu kun sirrii miti jechuudhaan kan isin miidiyaa irratti dubbatteetiin turteen wal qabate jechuudha. Nabdoo Abdummoo Baala Biraayii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Balaa ibiddaa balaa tasaa isa guddaa Finfinnee handhuura biyyattii walakkaa Finfinnee keessatti ta'uu qofaa miti markaatoo bakka naggada jiddugala biyyattii markaatoo aduun ittiin dhiitu kan jedhamu san jechuudha. Markaatoo san keessatti taa'amuun isaa hedduu takka adda godheeti jira jechuudha. San qofaa miti bakka xiqqashuma qilleensi illee bakki seenamuun hin jirre jechuudha. Bakki kun jechuudha. Bakka naggada keessaa gartee bakki akkanatti ati dhaabbattu illeen kuma hedduun kireeffamu. Bakka namni tokko akkana kursii irra taa'u miti akkanatti ati dhaabbatteetiin bakki teessuun jiru beeki. Bakkummaan ati akkana dhaabattu kuma meeqaan kireeffama? Kuma 20 kuma 30 akkanuma dhaabattuudhaaf jechuudha. Innaa lafa akkasiisan keessatti ta'uun ibidda kana hedduu takka hammeesse jechuudha. Kanaafuu hedduu takka namoota hedduu biratti muddamsu. Uume kun kasaaraa guddaan dhaqqabsiisa jedhameeti yaada. Sababa balaa kanaatiin duuba edaa halkan sa'a takka irraa ka'ee haga halkan walakkaa naannoo sa'a 5 booda jechuudha kan inni to'atame jechuudha ibiddi kun. Hatta lafarraan dhaamsuun dadhabame haga gubbarraan likoftoraan dhaamsuudhaaf yaalii godhaa jirra haga kantiibaa magaalaa Finfinneetiin irratti dubbatamu takka. Akkasuma bulchitoonni magaalaa Finfinnee akkasuma bulchitoonni federaalaa gurguddoon biyyattii bulchaatiin jiran bakka ibiddi itti qabate bakka ibiddi irra jiru kana uummata waliin dhaabbatanii achitti mul'ataa turan jechuudha. Miidiyaaleen adda mul'isaati ture jechuudha. Sababaan itti gartee ibiddi kana ittiin to'atamuu dadhabame fi ibiddi kun ittiin hammaate tokko bakka dhiphoo keessa socho'uu dadhabuun bakkuma amma akka amma jennee kana jechuudha. Namni itti heddummaatu kotteen namaa itti heddummaatu naggada malee karaan bahaniin karaan seenaniin hin jirre makiinaaleen karaa dhaabbatee cufe akkuma jirutti ta'ee karaa ittiin maashinnummaan ibidda dhaamsu seenee ittiin dhaamsu dhabamuudhaanii balaan ibiddaa kun hammaata jechuudha. Halkan mee ati tilmaame sa'a takka irraa eegalee haga halkan sa'a 5 bira dabre jechuudha. Sa'a 5 booda jechuudha kan inni to'atame. Haga kanatti balaa meeqa qabsiisee suuqii kuma meeqatu barbadaa'e qabeenya meeqatu barbadaa'e jechuudha. Magaalaa guddittii biyyattii san keessatti karaan maashinni seenee ibidda dhaamsuun dhabame jechuudha. Mee waan kana fuula duratti itti dhufna. Abbaa wanti kun irra mudatee fi balaa musiibaa isa hamtuudha. Dhugaa dubbachuuf balaa musiibaa isa hamtuudha. Qabeenya biiliyoonaan lakkaa'amullee keessatti baduu kan danda'udha jechuudha. Bakka naggada jiddu galeessaati waan taateef jechuudha. Tokko miidhaan guddaan karaan inni dhaqqabeen ammoo hanna girgirri lalee baay'ee machaala akkuma jedhamu sani hattuun Addis Ababaa kan waan namni hundinuyyuu beekuudha. Hattuun biyya san keessatti kan dalagatu caqala kaattuu turre hedduudha barra jechuun fakkeenyaaf warra waan adda addaatti fayyadamee nama hatuun dabalataan warra Finfinnee keessatti siistemaan nama hatus kaayiroo warra kana kun argame nama saamusi amma irra guddaa tokko markaatoo ila yeroo gubattu hanna jedhamu aguma ibiddi miidhesan hannaan jedhamu tokko ka saamamte ka isin miidhamte jechuudha. Karaa hannaatiin miidhaa guddatu dhaqqabee jedhama akkuma gartee ibiddaatitti hannilleen miidhaa guddaa geggeessedhama. Naannoo san dabalatee bakka gubate qofaa mi naannoo sanis dabalatee jechuudha. Sa'a 6 keessatti fakkeenyaaf sa'a 5 keessatti waa meeqatu hatame sa'a 5 keessatti waa meeqatu bade karaa hannaatiin ka jedhuu fi waan hisaaba hin qabnedha. Balaan kun maalirraa ka'ameen haga ammaatitti hin baramne qabeenya hagamtuu barbadaa'e kan jedhamullee haga ammaatti hin baramne qulqulleessinee isin ibsina ka jedhu poolisiin magaalaa Finfinneetti illee ibsa baasee ture akkasuma gartee bulchitoonni Finfinnee guutuun eda ala bulan jechuun ni danda'ama. Isa kanarratti ka mootummaan ibsa bal'aa ni kenninaa qoranneetiin uummataaf ifa goona ka jedhu isaanis ka beeksisaatti bulanidha bulchitoonni Finfinnee jechuudha. Duuba mee waa'ee Adaanechi torbaan kana keessa ajandaa guddaa taate turte. Kanaan duratti jechuudha. Taate maa fakkeenya misoomaaf mootummaan irraa buqqiseetiin uummata bakka biraa mana biraa qopheessee fiitiin qubsiisee ijaarsa durii warra gartee dullacha kanneen jechuudha. Amman tana markaatoo keessatti kuni dhufuun wanti waa'ee kanaa kaafneef amma namoota hedduutu yaada garagaraa kennataa jira. Inni kaan beekaa gube jedha, inni kaan beenzilatti roobsa jedha, inni kaan mee akkami haalli Finfinnee keessa jiruu fi waan isiin kan amma dura dabrame kan waggaa 3 guutuu wal jala deemaatiin jiru kan Adaanech irratti akkasuma bulchiinsa yeroo ammaa kana irratti Oromoo jedhamee akka Oromootitti achirraa nu buqqisanii Oromoo irra qubsiisaa jiran achirraa nu balleessanii kan Oromoo godhaa jiran achirraa nu buqqisanii nama afaan Amaaraatuun beene fidanii achi qubsiisaa jiran jechuudhaan ajandaa guddaa tahaatiin kan ture keessattuu naannoo Biyaasaa Finfinnee iddoo garagaraa kan bakka mootummaan buqqisee kanarraa jechuudha.
ummata achirraa buqqaafame saniin hedduu takka waggaa lama sadiin kana guutu dulli bal'aan ka deemaa jiru kanarratti deebisaa kennitee turte kan ajandaa guddaa ta'e jechuudha. Buqqaafamtoota Finfinnee jedhamee dubbatamoonni kun fakkeenyaaf Addis Ababa Tafanaqaa'ochi miidiyaa waan kanarratti gara baatii 4-5 dura na filadhaadhaa geggeessaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf bakki guddoon Piyaasaadha akka amma fakkeenyaaf markaatoo kana ta'uu baattullee iddoo naggadaafillee akkasuma gartee isaan iddoo seenaa qabeettii jedhaniiti fakkeenyaaf isaan muuziyeemii jedhanii akkasitti dubbatu. Mootummaan bakka isaan misoomsuudhaa fi achirraa kaasee uummata bakka biraa qubsisee bakka sana immoo haala ammayyaa haala akkaataa amma gartee magaalaa jirturratti haaromsina haala jedhamu achirraa kaasan san buqqaafamtoota jedhamee regeeffame. ለልማት ሲነሱ እንደ ተፈናቃይ መቁጠር ምንም አይጠቅምም። ከተመሳሳይ ሰፈር ውስጥ ኮንዶሚኒየም ሲወጣለት ድለኛ ነህ ተብሎ እጅት እየተጨበጨበ መንግስት በውሳኔ ልማት ተነሺነት ብሎ ሲሰጠው እንዴት ነው ተፈናቃይ የሚባል ስም የሚሰጠው? አሁን ይኸው ቶሎ ኮንዶሚኒየም ጨርሱና ስጡ ትሉናላችሁ። ኮንዶሚኒየም የት አካባቢ እየተሰራ እንደሆነ ታውቃላችሁ? እነ ኮየኮይ ፈጨም እነ ቱሊ ዲምቲውም እነ አራብሳም ናቸው አይደል? እንደዛ ነው የሚሄዱት እነዚህ ሰዎች። እኛ በውሳኔ ስንሰጠው እጣ ሳያወጣ ሳይቆጥብ የልማት ተነሺ ስለሆነ በውሳኔ ሲሰጠው ደግሞ እንደ ተፈናቀለ እንደ ተጎሳቆለ ችግር እንደደረሰበት እንዴት ነው የሚታየው? እነኚህን ሰፋፊ አካባቢዎች ደግሞ ስናነሳ አንደኛ የሚገነባበትን ቦታ የለም ካልተነሱ በስተቀር የተወሰነ ችግሮች ካሉ እንደ ግብአት እንወስደዋለን። አንፈልግም ህዝባችን እንዲንገላታ። ከማህበራዊ ትስስራቸው ተበታተኑ ውሸት አልተበታተኑ bakka qopheessee fi inumayyuu mana xiqqaa keessaa mana bal'aa dhiphoo keessaa magaalaa walakkaa keessaa bakka jireenyaaf mijattuutitti achi baasee yookiin ammoo duraan mana kilaasa takkaa nama qabu mana ruumii takkaa nama qabu keessaa baaseetiin mana yookiin ruuma sadii waan nama tokkoof barbaachisu gartee kushiinaa mana fincaanii akkas waan akkas ka jireenya namaatiif mijataa ta'e kan amma haala kondominiyeemii ammayyaatiin ijaarametti dabarsuun ummata mootummaa misoomaaf kaase buqqaafamtoota jedhamee waamamuun sirrii miti ka jedhu isin gartee ummata buqqaaftan yookiin ammoo ummata akkas gootan ka jedhu gaafii dhiyaatee irratti yeroo deebisaa kennituudha. Adaanech Abeebee jechuudha kantiibaan magaalaa Finfinnee jechuudha. Amma immoo duraan kun dhufe jechuudha torbaan takka keessatti wanni kun kan taa'ame jechuudha. Dhugumatti boo'icha gaafa ummanni gartee magaalaa Finfinnee kana iddoolee gartee garagaraa keessaa isaan kaasanii jechuun bakka isaan haaromsuu fi bakka isaan abdeet godhuudhaaf ijaniitiin isaan kaasan san hagamta akka qeeqne akkamitti akka ka'ee fi hagamta akka duulli akkamitti akka irratti deemaatiin turan yaadattu jedheeti yaada. Inumayyuu biltsiginnaan jenne akka Oromootti jedhaniiti. Miidiyaalee warraa yaxinti qirtsaachiin jedhaniiti. Mana Baqlaawaa Biyaasaa fa'aatu diigame jedhame jechuun bakka lafa seena qabeessa kan gaafa Haile Sillaasee manniin diigame sun fakkeenyaaf Biyaasaa san fooqiidhaan gaafa Haile Sillaasee kan komborsaatoodhaan ijaarame kan mukaan ijaarame kan yeroo ati irra gadi jettu si jalaa gadi laafaa yeroo ati ol jettu si waliin ol jedhu kan akkanaa kanneentu diigameetiin manneen amma ammayyaa kunneen ijaarame. Amma iddoo itti kiroozariidhaan bareechifame jedhameetiin fakkeenyaaf amma bilchilici itti godhame kunneen keessaa illee isa tokko jechuudha. Maaliif waan kana isiniif kaasee seetan fakkeenyaaf edda yeroo wanti kun ka'amutti namoonni tokko waan kana gartee yookiin mootummatu godhee inumayyuu yeroo sanitti mootummaan beenzilatti qicaa ture waan kana mootummatu akka inni gubatu godhee inni kaan ammoo akkamitti kun jedhama amma mootummaa gartee xiqqashoo beekamtii qaban kan miidiyaa irratti waan kana dubbatan ka dhiheenya kana ajandaa guddaa ta'ee ture fakkeenyaaf Addis Ababaa akkas jedhee katabe jechuudha. Bakka qabeenya nama tokkoon dhuunfatame akkas jedhee kun amma kana katabeme isinis dubbisuu dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf balaa tasaa gartee kan mana nama dhuunfaarraa ka'ellee haa taatu. Mootummaatu gubellee haa taatu ofiin gubatellee haa ta'u dubbicha achi miti. Wanti amma gartee Adaanech Abeebeetti kan amma deeggaruu fi faarsuu fi abaaruu biraa bayati. Isa qoricha budaa jedhusi isa qoricha jinnii jedhusi isa qoricha gartee firaa diinaa jedhusi jinnii jedhusi waan feetee haa taatu amma isiin Adaanech jechuudha. Kantiibaa magaalaa Finfinneeti. Biyaasaa fakkeenyaa fi kaleessa fooqii akkasii ka gaziyaa jettu si waliin gadi rab jechaa akkanama bishaan irra deemuu si jala ol ka'aa akka bakka san irraa namoonni achirra qubatan san yoo gartee fakkeenyaa fi 1000 takka taate bakka san gara gartee nama 5,000tti ol guddifnaa fooqii ammayyaa goonaa akka magaalaa kana fakkaatu ijaarraa magaalaan kun siitii biyyattiitti magaalaa guddoo biyyattiitti akkas goona jedhamee nama san irraa kaafame kondominiyeemiin qophaa'ee fi hixaan haga bahu kondominiyeemiin isinii dhumu jedhamee san tafaqanaa gochi jedhaniitiin fakkeenyaaf Addis Ababaa bara achirratti artistoonni hundi hirmaatanii achirratti gartee boochisaan hundi hirmaatee waliin boohee gaazexeessaan dhibba meeqaan itti affeeramee miidiyaan achi bakka san dhaqee waa hin gabaasin hin jiru TikTok irratti Facebook irratti YouTube irratti ajandaan guutuun san ta'e jechuudha. Asal marratti kun akkuma Adaanech jette kana silaa yeroo takka beektan Adaanech fi Shimallis kun jechuun nulli akkasumatti nu boochisan waan ta'eef takkuma homaa garaagarummaan hin jiru malee yeroo isaan waan tokko
adii sarjala sararanii lafa akkasii adii dubbatan an nagammachiisu akka nama tokkootti isa qoricha buddaa qoricha jinni maal jettu miti sanii miti amma dubbichi abbaa fedhe yoo taate finfinnee bulchaa jira yoo ta'e carraa biraan qabu waan ta'eef waan isaan godhan barnaa Oromiyaa keessatti iddoolee garaagaraa keessatti bakka hedduu nama akkaan odeeffadhetti jechuudha. Inumayyuu magaalota xixiqqoo Oromiyaa kana keessatti mootummaan bakka tokko yookiin misoomaa barbaada yookiin karaan itti qaceele akkasii jennaan kaasayyuu kafalaan jiru haguma gaafa wayyaaneetu jechuudha. Nama karaan itti qajeele fakkeenyaaf hagam kaasaa kafalaa jira naannoo Oromiyaa keessatti haguma gaafa wayyaaneetu kafalaan jiru bara Oromoodhaan. Garuu warri kan lafa xixiqqoo akkasiisan kilaasii takkatti irraa fuudhee kondominiyeemii haala jireenya namaatiif guutuu ta'e kennamuuf santu boo'icha akkasiisan keessa turame jechuudha. Isiilleen deebisaa kanarratti kan kennite gara kaaniin ammoo guddina magaalaa wajjin dirqama. Isaan finfinnee isa bulchaa jiran namni guyyaadhaa guyyatti dhalata itti dabalama. Faarsee bulaan isaanii kunis waa irraa barbaada. Miseensi isaanii kun waa irraa barbaada. Akkasuma namoota biraa kan finfinneetti galan kan Oromoo kan Amaaraa kan Dabub hundumayyuu kanumarraa kennamaaf jechuudha. Garuu bakki jiru kun yoo amma nama gartee kuma 5 qabata ta'e nama 500 qabamee jira yoo ta'e dirqama nama kana achirraa kaasuun jechuudha. Hayyee ammas deebina. Fakkeenyaaf amma Abdiisaa Baancaa akkana jedhee katabe kan dhiyeenya kana gartee ajandaa guddaa ta'ee ture sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Amma kanarratti illee namoonni hedduun mataa isa gaggargalchaniitiin qeeqaatiin turanii jechuudha. Yooma ta'e amma ibiddi kun ibiddi balaa tasaati jedhameeti jira. Balaa tasaati jenneetuma fudhanna amma wanti nuti qabatamaan beeknu hin jiru. Haa ta'u yooma ta'e maybe isa jirra beekama yooma ta'e fakkeenyaaf amma nama waan Abdiisaan jedhe kan amma gaafa inni gartee dhoqqee keessa gangalatee gongolee boodarra immoo dhiifama gaafatee illee ture. Gaafa san nuti hundi kennayyuu quba itti qabneetiin balaaleffannee turre jechuudha. Amman tanaan amma waan inni jedhe kana sirriidha jedheetiin deeggaruu baadhullee ijji takkaan ilaalaa jechuudha. Tadhiyoo san amma ija lamaan laalleetiin sirri biyyannee quba itti qabneemi kan amma ijji takkaan ilaalaan. Amma ati fakkeenyaaf mee bulchaa magaalaa sanii of godhe amma ati faarsuu Adaanach Abeebeetii fi jibbuu Adaanach Abeebee biraa bahi. Ati amma carraa bulchuu magaalaa Finfinnee argadhu maal godhuu danda'e maal gootame markaatoo jechuun lafa akkam akka taate kan dhaqin illee yaadaan ni beekaa jechuudha. Lafa akkasiisan keessa manniin kun markaatoo keessi kun ammoo manniin qabaleeti jechuudha akka jiruun. Naannoo markaatoo kana keessa nama akkasiisan kaaftee siif ka'aa kaaftee qubsiisuudhaa fi siif hayyamaa kakaleetu hin dhaabne ibiddi fakkeenyaaf kaleessa mootummaan bakka kana agartee misooma barbaada jedhee amma uummanni sun achirraa ka'ee bakka biraas qubsiifnaa jedhanii inni qubataa fi ni dandahama ni godhee tole ni jedha uummanni kun. Yoo ammoo humnaan gartee akkuma gaafa biyyaasa sanitti ka goona taate yaa Addis Ababaa tafanaa qawuchi bakka markaatoon farrasichi jedhama bakka jechuun amma Addis Ababaa guutuun diigamte markaatoo qofa tofee markaatoollee diiganii bakka amma bakka Addis Ababaa xintiin badde jedhama. Duuba amma lafa akkana kanatti yoo carraa magaalaa bartee Finfinnee san bulchaa taate carraa bulchaa biyya sanii yoo taate maal gootame akkuma Abdiisaan jedhe kan isaan amma akkas godhan hin goone miti beekamaan carraa bira abbaa barbaade yoo taate. Abbaa fedhoo taate carraa biraan qabda jedheetiin hin yaadu. Amma bakka kanatti deeggaruu fi mormuu keessaa bahiiti Finfinneen takkatti maata biraan jirtu akkuma Umar Suleeman jedhe san Finfinneen takkatti jirtu sana. Isa kana bakka kanarra yoo namni 10,000 jiraate isa kana suuqii 50,000 godhee yookiin ammoo gartee 100,000 suuqii 100,000 godhee walumaa galatti iddoo kanatti fooqii ol ijaaree haala hammayyaatiin bifa saniin bareechee namoota biroo kan amma guyyaarraa guyyatti dhalataa jiran dalaga dhabaa kan gartee misooma barbaadu diiyaaspooraa alaa galee miseensa isaanii kan isaan deeggaru kanaaf harka 70 fakkeenyaaf miseensa isaaniitii kennuudha deeman baalaa taraadhaan mireessaan fakkeenyaaf baalaa giseedha miseensa isaaniitii kennuu deeman faarsee bulaadhaaf kennuu deeman diiyaaspooraa alaa dhufe kana doolaara irraa fudhatu deeman haa jennu kabira ammoo Oromoo bakka biraatti Finfinneetti galuu barbaaduuf kennuu deeman Amaara Finfinneetti galuu kennuu barbaadu Dabuubii kennuu Sumaalee kennuu deeman haa jennu keessa abbaa isaaniitiif Finfinneen biraan jirtu. Isa kana duuba uummanni irraa ka'uu danda'a ka'uu hin danda'u. Finfinneen tabiraa jirti hin jirtu. Misooma barbaachisaa misooma barbaachisaa. Gibira guddisuu barbaachisaa hin barbaachisaa. Kiraa ol guddisuu barbaachisaa bakka itti qabsiisuudha. Jechuun meebii ta'uu danda'aadha. Waanuma sirriitii abbaan barbaade ni godha jechuudha kana. An kun nan dinku abbaan barbaade iyyuu ni godha jedheetii yaadama. Waan garii irratti fakkeenyaaf amma Abdiisaa gaafa dhiyoo qe'inee akka gaariitti dhagaatti darbanne garuu kadhiyoo san amma kanaan irraa kafaluun sirrii miti. San irraa kafaluun isarraa dubbataan jiru beekama. Dhugatu uf dubbata yoo ta'u inni miidiyaa irratti gabbee dubbatuun sirrii dhabuu ta'uu danda'a. Duuba kanaafuu an ija takkaan ilaala akka nama tokkootitti amma yaada kiyya kanneen ibsataatiin jiru jechuudha. Kanaafuu ati illee mee deeggaruu fi mormuu keessaa bahii qabeenya gasee akkamii barbaadaa akkamii markaatoon gubatti dhugaadha qabeenya gasii sun gubatuu hin qabu. Ammoo
qabeenya san amma namnu guba akka gara biraatti os deemne bira biyya sanatti namnu gubataa jira. Kara biraatiin biyyattiin sun qabeenyi biraa kan isiin qabdu hin jiru. Wanni isiin qabdu lafuma takkatti tana lafuma kana characharanii dhibba takkarraa gara kumaatti kuma takkarraa gara kuma shanirraa gara kuma shantamaatti ol guddisuu kuma kudhanirraa gara kuma dhibbaatti ol guddisuu carraan isiin qabdu kana qofa jechuudha. Kana godhuudhaaf ammoo dirqama akka gartee Gaashii Abdiisaan amma jedhe kana tarkaanfii kanallee fudhachuun waan nama ajaa'ibsiisuu miti isin jechuu barbaadeeti. Salphaa gartee amma kanaaf ka'aachi qubadhaa mootummaan waan asirratti gubatee fi rakkoo asirratti mudatee fi uummata asirratti rakkoo isa mudatee san bakka akkanaa isin qubsiifna bootaan qophaa'ee fi jira mootummaan hin gargaara bira dhaabbata mana qopheessee fi akkasii hin jedhama pilaan amma yeroo kanatti pilaanni qophaa'ee jira beekama jechuun yoo ta'e meebii jechaa jirra mire boodaa kanatti amma akkasitti gartee pilaanni qophaa'ee jira bakka ni ijaarama fooqiin ammayyaa fakkeenyaaf balaan kun irra guddaa kan mudate amma bakka seenee makiinaan ibidda dhaamsu kun gara seenuun maashinni ibidda dhaamsuun gara seenuun dhabeeti irra guddaa akkasitti miidhaan boodarra likoftoraa yaalii godhamaatti ture gubbara magaalaa guddoo biyyattii siitii magaalaa taa'oo biyyattii keessatti jechuudha Finfinnee san keessatti makiinaan maal ibidda dhaamsu karaa seenuun haalli ammayyaa kan hin qophaahin ijaarsa gaafa Hayila Sillaasee qorqoorroo magaalaa guddoo san keessatti akkasitti tuulameetiin jiru saniif jecha kallattiin mijaahuun dhabamee hagas rakkatamaatiin ture sun achuma taa'ee akkasumatti haa turu hoo jennee amma fakkeenyaaf hagam meem anaati meem laaluu qabna baram yeroo takka takka anaati illee kantiibaa Finfinnee ta'uu qabna anaati illee bulchaa biyyattii ta'uu qabna bara yeroo takka takka jechuudha dirqama kee ta'a jechuudha kun kanarratti yaada bal'aadha kan deemaatiin jiru waan ta'eefin waan kana isiniif kaase kanaafuu warra balaan kun irra bu'ee fi duuta akka nama gaddisiisaa rabbiin qabeenya biraa bakka haa buusuuf jenna kaaduu waa'ee goonaa fi kasanirraa hafee waan garii achi fageessine ilaaluutu bareedaadha isiniin jechuu barbaadeeti keessattuu waan warra kanaa wal qabatu wanni hundi siyaasa ta'ee jira jarka hin arrantana balaan tasaaslee siyaasa ta'eeti jira akka jarri gartee amma Oromoo jedhanii maqaa gartee saba kanaatiin ittiin daldalan sana osoo hin taane akkasuma gartee warra biyya bulchullee akkuma gartee Oromoon amma bilisoomee akkas ta'e kan osoo hin ta'in nuti hunduu walumaan gubataa jirra akkaataa warri ammoo daldala siyaasaa ittiin deematu kanatu carraa kana fida jechuudha akkaataa gartee warreetti tafaqanaawochi yaxinti bootaa yaxinti maalii jedhanii gartee kaleessa biyaasaa irratti akkasitti bu'aatiin turan sun markaatoo irraa ni ka'a jettee yoo yaaddate mootummaan bakka kana misoomaa barbaade irraa ka'a yoo jetteen kaleessa tafaqanaawochi jechaa jedhamaa ture yaabii kun yoo gartee itti fufuullee danda'a jedhee yaadaan amma akka nama tokkootitti jechuudha carraan biraa hin jiru waan ta'eef amman tana hoo tafaqanaawochiin kun amma balaa tasaa ibiddaatiin isa biraa gartee kan siyaasa namuu waan adda addaa akkuma gartee ana waan ta'uu danda'a waan adda addaa haasa'u kana namuu waan adda addaa haasa'uu danda'a kan achirraa buqqa'e illee jechuu danda'a homa fedhe haa jiru garuu ammoo balaa tasaatiin ibiddaan achirraa kaa'ame mootummaan osakkumatti misoomse magaalaan sun magaalaa Finfinnee taati markaatoon Finfinnee taati duraan markaatoon kaleessa lafa akkam ture bakka gartee namni keessa dhaabbatee fincaan aayilaanditti fincaayetiin gad darbu turte markaatoon tamoo waliin beerusan yoo amma abdeet taate malee jechuudha ammoo iddoon kun akkuma duraanii sanitti jira amma yeroo ibiddi dhaamu sana iyyuu ni beeksisti keessaan uggoo achi ilaaltayyuu qorqoorroon gurraacha'ee tortore kun inni mul'ata jechuudha manneen qabalee ka duru kana jechuudha haala ammayyaatiin akka balaan tasaa ka ibiddaa dhufellee makiinaan karaa hin dhabnetti ijaaruudhaaf deema waan ta'eef kun dirqama ta'a jechuudha fuulduraaf illee itti fufuu danda'a jedheeti yaadaan ana bira dubbuu maal abdiraay haa qophii biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura.